Mee viidiyoo kana ilaalaa. Obboleettiin keenya kun egaa dhalattuu godina Iluu Abbaa Boraati. Yeroo ammaa kana biyya Saawudii Arabiyaa mana hidhaa Shumeessi jedhamu keessatti dhukkubsattee haala kana keessatti argamti. Mana yaalaa jiraatullee malee rakkoo hamaadhaaf saaxilamtee jirti. Hojjettoonni achi keessa yookaan namoonni achi keessa jiranii mucaa kana tattamaan asiin baafattan taanaan marfee waraannee gara bakka biraatti geessina maal kan jedhan odeessaa jiru. Haati immoo mana baay'ee wallahi waan nama gaddisiisu obboleettiin keenya kun akkuma abdiin dubbate haala nama gaddisiisuu fi haala ilmi namaa keessa jiru keessa hin jirtu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilma namaa miti sa'a yookiin harree bineensa iyyuu akkasitti isaa cinqamaaruu ilaaluun baay'ee namatti jabaata. Kanaaf namoonni dhimmi kun isin ilaallatu adaraa waan jettan jedhaaf isin jedha gara kootiin baay'ee gadda guddaan natti dhaga'amee jira. Kana malees namoonni Saawudii Arabiyaa keessa jirtan, imbaasii keessa hojjettan, community keessa hojjettan obboleettii keenya Shumeessi keessa jirti waan ta'eef waan dandeessaniin bira dhaabattanii akka isheen gara biyyaatti galtu. Haati anatti bilbilanii bo'aniiru jechuudha. Baadiyyaadha ilmoo koo adaraa lubbuudhumaan naa fidaa biyyatti naa deebisaa jedhaniiru waan ta'eef namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessan copy link share duit gochuudhaan akka namoota hedduu bira ga'ee obboleettiin keenya kun gara biyyaatti haadha isiitti galfamtu nu taasisaa isiniin jenna. Amaanaa isiniin jenna. Galatoomaa. Akkatti baanu beekna malee akkatti galluun ga'e hunduma keenyayyuu hunduma keessan bakka jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Ayyaa jireenya biyya ormaa tana dhugaa waan ishiin hin goone hin jiru wanta ijoollee keenya hin goone hin jiru wanni shamarran keenya hin goone hin jiru jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyo isin habaatu akkam jirtu nagaa keessanii annaqaa kootii galata waaqayyo isin jecha nagaa har'aa viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokkoon qabadhee dhufe. Annis maalidha hojjettani obboleettii keenya akkuma amma viidiyoo duraa irratti argaa jirtani obboleettiin keenya kuni akkuma siinan dalagadha jette biyya ofii keessa biyya ormaa dhufte jechuudha. Saawud Arabiyaa dhufte. Saawud Arabiyaa keessatti erga dhufte immoo akka xinnoo sammuu isheetiin sirrii hin hojjetu jechuudha. Sammuu ishee xiqqoo tuqamee jira biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Akkimii ciisteerti garuu isa kanaaf immoo yaa sila akkimiin hin barbaachisu jechuudha. Osoo biyya isheetti galtee achitti jaallamtee biyyaatti baay'ee gaariidha jechuudha. Innaa obboleettii keenya kana adaraa keessa namni dandeessan gargaarate obboleettii keenya kana akka gara biyyaa galtu taasisaa isin jenna. Asumaan dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Haati ishii yookiin osoo dhagartanii dhugaa haati ishii akkatti ishiin boochu jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa keessanii waaqayyo isinaa eeguu waan akkanaarreellee isinaa qabu dhugaa fayyaa ofii baanii yoo akkana ta'an baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Waan isheen taate akkas taates garuu hin beekamu hojii waaqayyooti. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan waaqayyoon isin wajjin haa ta'u dhugaa obbola haadha sana argee baay'ee tokko garaan koo na bade jechuudha. Hin boochi baqa sanuu intala baadiyyaati nama baadiyyaa keessa jiraatu nama baadiyyaati jechuudha. Hin beektanii namni baadiyyaa keenya kun humna qabaatee waan biyya ofiitti galfatu miti. Oromoon kun bira ejjeteetiin biyya ishiitti galchee malee jechuudha. Baay'ee tokko garaa nama nyaatti haati ishii boochu. Waaqayyoomti nagaadhaan biyya keetti haa galchu. Namni gizee fayyaa qabu malee gizee fayyaa hin qabne namni kamiyyuu sin jaalatu yoo haadhaaf abbaa keenteenii alatti namni tokko na jaalata jettee wannaan jedhin haadhaaf abbaa kee qofa kasi jaalatu jechuudha. Yeroo baay'ee malee kuwwan namni hunduyyuu kan ilkaanisitti kolfu malee kan keessa si jaalatu haadhaaf abbaa kee qofa jechuudha. Har'a ishiin haadha maal gootiree haati kun badduus taatu gaariis taatu ilmoo ofii akka ishiin baddu akka ishii ulfatte baddu hin barbaaddu. Kanaaf addunyaa irratti kan dhaga'utu kanaaf hin jirree bare. Waaqayyo siif faana haa ta'u waaqayyo ishee hojii haa ta'u waaqayyo si haa fayyisu obboleettii keenya baay'ee nama gaddisiisa. Isheenis akkuma kiyyee akkuma si'iinan dalagadha jettee biyya ormaa kana keessatti xiqqoo sammuun ishee tuqame jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama. Waaqayyo immoo waan akkanaa irraas naa qabu obboloota koo nama gaddisiisa. Jireenyi biyya ormaa baay'ee waan ijoollee keenya gochaa jirtu jechuudha. Hedduu jechuudha. Kana qofaa miti kan boqatee
reef isaanii dhaabame meeqatu jira. Dhugaa rabbii siniin jedha kan har'a naaf gara jettee hedduu meeqatu jira. Waan baay'eedha wanni wannoo kana keessatti agarra jechuudha. Wanti biyya ormaa kana keessatti akkasuma immoo gara miidiyaa kana argaa jiru wanta ijoolleen keenya biyya ormaa kana keessatti ta'aa jiru waan hedduudha. Kan barahaan osoo deeman qoonqoon ajjeeftee karaatti du'anii reeffi isaanii allaatti nyaattee jira meeqatu jira. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliif warri isaanii yoomnuu galalaata, yoomnuu bilbila laata, yoomnuu galalaata jetti mucaan kiyya yoomnuu gala miceewwanti yoomnuu galte. Osoo akkasitti bakka akkasitti doo eegani waaqayyo immoo waanuma akkasii irraa nama qabu. Ijoollee dharaa keessattuu ijoolleen gara bishaaniin dhuftan adaraa bishaaniin illee dhufina. Barahaa kana keessa deemtanii bishaaniin dhuftanii adaraa keessan isinitti taafu qarshiin dhugaa rabbii jireenya jechuun bakka biyya keenya keessatti suma jiraatanii dhugaa rabbii hin jiraatan jechuudha. Maaliif yoo hojii tokko uummattee hojjettee hin jiraata jechuudha. Dhugaa baay'ee garaa nama nyaata. Amma ijoolleen barahaa keessatti bakkuma arganitti bakka akkasii diriiranii waan nyaata waan dhugan dhabanii du'an kan dhugaa rabbii baay'ee garaa nama nyaatu. Maaliif akka tasaa baanii akkasuma akka tasaa garaa irratti hafan jechuudha. Maaliif reeffa isaaniillee warra argatee dhawaallatu baay'ee ulfaata jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa keessanii karaa wannaa kanaan illee deeminaa hundumti siffaanaa ta'uu kun gorsa kooti jechuudha. Maaliif sababa micayyoo obboleetti keenya kana argee baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif namni hunduyyuu hin dalaganna jedha. Fayyaa har'a qabna jenna malee boru waan taanu hin beeknu. Waaqayyoon faanaa ta'u isheenis akkuma kana akkuma siinan dalagadha jettee baatee biyya ormaa keessatti wanti kun qunname jechuudha. Waaqayyo ishee haa fayyisu hunduma caaladha. Waaqayyo ishee haa fayyisu. Waaqayyo waan dadhabe qabu isumatu fayyisa. Waaqayyo ishee haa fayyisu. Akka danda'ametti waan danda'ame bira jedha. Akkasuma kadhannaa keessan godhaa fi waaqayyo ishee hojii haa ta'u. Asiniin jedha obboloota koo nuti akkatti baanu beenna malee akkatti gallu hin beennu. Waan taanu biyya ormaa keessatti hin beennu. Har'a qofallee utaallee taphana maree boruu akkam akka taanu tokkooyyuu hin beennu jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha wama takkaayyuu hin beennu wanta taanu. Garuu gizee kana qofallee taphannee utaallee maal jenna. Bakka hanguma addunyaa tanarra jirrutti waan meeqa taana, waan meeqa uffanne, waan meeqa utaallee, waan meeqa nyaata meeqa hawwina. Garuu sekendii takkatti kan gannee deemnu jechuudha. Akkasuma biyya ormaa kana keessatti tolgaagga'amnee cinqamnee irriiba keenyatti dhabnee itti dafqine bifa keenyatti lawwanne hedduu jira jechuudha. Maaliif bakka of jijjiirrannetti garuu addunyaa tana immoo garuu guyyaa gannu hin beeknu jechuudha. Nuti walii falii gadi utaallaa waa godhachuun maree garuu addunyaa tana guyyaa gannee biraa deemnu hin beeknu jechuudha. Kanaaf haguma fe'illee ta'u biyya ofiitii fi haati ofii takka jedhan. Maaliif wanti hunduyyuu biyyuma ofiitiin bareedaa duutillee nyaannis dhugaatinis waan hundumtu biyya keetiin bareeda. Maaliif jireenya biyya ormaa nama keessa beekutu nama arga malee namni hundi siif hin argu bar. Kanaaf jireenya biyya ormaa baay'ee ulfaatti. Waaqayyoon nuuf haa laaffisu. Akkas isiniin jedha obboloota koo adaraa haga danda'ametti immoo hundumti keessaniyyuu of eeggannoo illee godhaa. Jarrillee badaadha waan itti godhuun oolan ta'een beeku isaan illee badaadha gisee tokko jechuudha. Waaqayyomti nu hojii haa ta'u. Inni harka isaa kooluu isaa nurra qabatee nagaan nu haa galchu gara biyya keenyaa. Baay'ee ulfaate jireenyi biyya ormaa jechuudha. Baay'ee tokko nama yaaddicha jechuudha. Naa kanaaf obboloota koo of eeggadhaa isinillee waaqayyo sinaa'ee bakka jirtan sinaa tiksu isiniin jedha. Har'aaf dhaamsa kiyya isuma kana hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti immoo kanumaan turaa isiniin jedha. Akkasuma warri immoo yaadas qabdanii qeeqasoo qabaattanii gaafsoo qabaattan waanuma hunda yoo qabaattanii komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna obboloota koo. Wanta haarawaa wanta argee simbiraan ga'uudhaaf qophiidha isiniin jedha obboloota koo. Akkasuma kaamoo wanti isinitti dhaammadhu adaraa keessa wal jajjabeessaa waliin gaggatinaa wal gaggaafadhaa illee ijoollee akkuma fira tattaatan akkuma ollaa tattaatan akkuma ollaa inni wal barattan wal gaggaafachuu yaada isiniin jedha.